Okey, gabatee Pireedikii irratti seera guruppii B inni guruppii A kana adda baafachuudhaaf namoonni hedduun wanni kun adda hin ba'uufi mee kana wajjin laaluudhaaf yaalla. Akkuma agartan asirratti haaloojiin warri haaloojiin jechuun maaliin bakka bu'ee jira? Magariisa kanaan qalama magariisa kanaan bakka bu'anii jiran jechuudha haaloojiinotni. Noobil gaas warreen warri garee 8ffaa ta'e qalama kanaan bakka bu'anii jiran jechuudha. Okay. Meetaaloid warreen laantanaayid and aktinaayid. Laantanaayidii fi aktinaayidin akkuma beekamu asitti laantanaayidiin kan jalqabaatti aktinaayidiin kan lammaffaa kana jechuudha. You got it. Akkasuma meetaaloid warreen qalama kanaa warra qalama kanaan faayaman jechuudha. Warreen qalama gosa saniin faayaman meetaaloid jennee yaamna jedhamu kana. Kunneen maal jechuudha? Meetaaloid jechuudha. Azir meetaal kennuun kun ammoo isaan kana jechuudha. Wanni faayan kana. Meetaaloidiin kana jechuudha boroonfaa. Boroonfaan maali? Meetaaloid boroon sabiqan gaaliin akkana warri kun maali meetaaloid jenneen. Kun ammoo maali? Azir meetaal warreen jechuudha. Nuunan meetaaliidha. Akkasuma haaloojiin noobil gaazonni isaan kana jechuudha. Okay. Kun ammoo warri alkaalaayinn erzi meetaal. Alkaalaayinn erzi meetaal jechuun alkaalaayinn erzi meetaal kennuun warra lammaffaa kana jechuudha. Warri lammaffaa kun gabatee Pireedikii guruppii lammaffaa warra argamu alkaalaayinn erzi meetaal kennuun kana jechuudha. Warri guruppii tokkoffaadha eenyu jechuudha. Alkaalii jennaan jechuudha guruppii waanii. Nan meetaal kennuun qalama kanaa uffatee jiru. Nan meetaal tiraanzishinal meetaal jechuun elementoota cawumsaa. Meetaal cawumsaa jechuun isaan kun wanni elementoota cawumsaa wanni jaaniif wanni isaaniitu jijjiirama. Vaalaansii isaaniitu jijjiirama. Isaan yeroo hunda maal jechuudha? Istabilii miti jechuudha. Elementoota cawumsaa tiraanzishinal. Akkas yaanii bakka buufamanii jiran. Asirratti wanni guruppii fi garee adda baafachuudhaaf nama rakkisu keessaa maal beektu? Fakkeenyaaf amma haayidroojiin irraa yookaan haayidroojiin ammoo guruppii 1 irra jira. Akkasuma biroomiin gaafa dhuftu guruppii 2A dha beekadha. Guruppii 1A guruppii 2A jee sanbooda asirraa jaampi godhee eessa dhufaa? Asirra boroon bira dhufa. Boroon guruppii 3A yaan. Boroon waat guruppii 3A akkasuma kaarboon bira guruppii 4A akkasuma naayitiroojiin bira guruppii 5A akkasuma oksijiin biratti taree maal jedhaa guruppii 6A akkasuma haaloojiin filooriin keessa biraa jechuudha guruppii 7A akkasuma deemee jechuudha haaloojiin hileen biratti maali warra haaloojiinotaa jechuudha guruppii 8A jedha jechuudha. Asirraa jaampii godhee jira. Wanna kana garuu asirratti maal wanni isin beekotan gabatee Pireedikii tarree 7 fi garee meeqa qabdi? Tarree 7 fi garee 8 qabdi. Am I right? Garee 16 qabdi, sorry. Garee 16 qabdi. Kana jechuun isaanii maal jechuudha? Tarree 7 fi garee 16. Kana jechuun garee A meeqa? Garee A 8. Gareen B 8. 8 meeqa? 16. Kana jechuudha. Asirraa amma akkamitti kaatanii isiniif ifa ta'ee yaada beektaa? Asirraa amma haayidroojiin meeqa qabaa? Takka qabaa? Asirraa 2 qaba. Leave it A guruppii dhiisaa ammaan as koota 3 jira agartani. Asoo sileemee kana bira 4, 5, 6, 7 jeeti 8 biran taroo innemi.
asitti waan dhiiftanii dhufne haa dagannu garuu maali asitti guruppii 1 2 jenneeti sirriirraa eegalle jechuu guruppii B sadiirraa eegalle wata sadii misa torbaan geenye jira asitti warri iron faan iron fi cobalt nickel faan maali jechuudha isaan kun warra salaa maal ta'uudhaaf eegamanii jechuudha warra maal ta'uuf eegamanii asitti kun amma 8 ta'uu eegama akka salaa tartiibaan dhufnetti asitti 9 ta'uu eegama kun kobalti kun niiwwan kunoo meeqa 10 ta'uu eegama garuu meeqa biraan kutuu jennee 8 biraan kutuu jennee misoobaa kanarraa 10 fi ka 8 kun walumaan walitti qabanii maal godhan jechuudha guruppii 8B jedhanii moggaasan asit garuu maal dagannee dhufne reefu maal irraa utaallee dhufne jaampii goonee maal dhufne guruppii 1 guruppii 2 jaampii goonee dhufne asitti guruppii 3 irraa eegalle soobaa kanarraa kan ka'een asitti eega 8 san guutannee booda asitti kopparii fi ziinkii maal jechuudha kopparii fi ziinkii guruppii 1 jee guruppii 2 jaa jechuudha ziinkii okay amma gaa asitti karee hundana daganne san dhiisaa jetti maal jechuu qiyyaa amma asitti guruppii wanni finnee jira guruppii B finnee jira guruppii 1 2 jennee dhufne san jalqaba asitti jechuudha jalqaba asitti 1 2 jennee dhufne kana jechuudha guruppii 1 2 jennee dhufne A guruppii 1 guruppii B guruppii 1A guruppii 2A jennee dhufne amma asirraa 3 jennee eegalle jechuudha san booda 3 jennee eegalle pay attention on here qaama qalbiidhaan akkana dhaggeeffatanii barbaada asitti maal jedha look at here asitti 1 jennee eegalle kopparirraa 1B and also 2B jennee eegalle zinc irratti leave it B amma group B dhiisaa B waa'ee B dhiisaa lama jennee asitti tartiibumaan dhufne takka 2 3 4 5 jechaa deema 5 6 7 8 jechuudha. Asitti garuu wanni nuti achi dhiirri namni maali wanni isin beekuu qabdan asi 3 4 5 6 7 8 meeqaan nurraa hafe yaadaan takkaa fi lamaan nurraa hafe jechuudha. Takkaa fi lamaan tan nurraa hafe san eenyu jechuudha. Eenyu jara kanaa jechuudha. Jara asii kanaa jechuudha lamaan nurraa hafe san. Noobittan jeen abdadda jechuun guyyaa asirraa waan 2 inni gaafa eegallu gaafa 2 1 2 inni 1 2 jennee eegallu guruppii A1 guruppii A2 jennee eegalle asitti leave it A group dhiisaa ammoo waa'ee A group karaa maalii qofa deemaadha karaa baay'ina guruppii kana jechuun guyyaa baay'ina guruppii jechuun guyyaa fakkeenyaaf guruppii 1 guruppii 2 guruppii 3 jennaame baay'inni guruppiidha deemta jechuudha A fi A dhiiftee A irraa eegallee guruppii A warra A'dhaan bakka bu'an jechuudha asitti B3 takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 isaan kun bakka takka walitti deebiinanii maal keessa keenya jenne 8B keessa keenya jenne kun akkuma mallattoo gaafiitiin agarsiifame kana gaafiidha jechuudha nama hundaafuu gaafii ta'ee jira jechuudha inni kana ta'eef gaafii ta'ee jira jechuudha san booda maal eega 8 biran dabartu jenne gaa meeqaan nurraa hafe jechuudha sababni isaatis nuti eessarraa eegalle asitti 3 irraa eegalle jechuudha 3 irraa eegalle 4 5 6 7 jennee warra 9 8 10 walitti qabnee immoo maal goone jechuudha guruppii 8 jala keenyame sanii immoo kan nurraa hafe maal jechuudha guruppii 2 dhaa hafe jechuudha guruppii B and 2B kennuun jechuudha akkasumatti deema malee akkasumatti hayaanu maal jennee yaana asitti guruppii 1 B guruppii 2 B guruppii 3 leave it B group amma B guruppii dhiisaa lakkoofsa itti hayaanu you got it na watan jeenam dadda garuu asitti 3 yaa look at here 1 2 3 4 5 6 7 8 you got it kana fakkaata kana booda isin jalaa bada jeenam daddu